ingiliffaadhaan maaltu akka akkas jettu si godhee jedhee yoon gaafachuu barbaade akkam jedheetiin gaafadha. Sa'u kutaan irraa kunis wantoota afaan ingiliffaatiin jechuu barbaanne nu dhibu tokko tokko kan wajjii ilaallu ta'a. Hanga xumura viidiyoo kanaatti nu faana tura. So akkumaan jalqaba irratti isiniin jedhe maaltu akka akkas jettu si godhee kan jedhu kana ingiliffatti deebisee nama tokkoon akkamittiin jechuu barbaada. Yeroo baay'ee kana kan jennu namni tokko wanta takka jedha, wanti sun wanta atiin barbaannes ta'uu danda'a. So maaltu akka akkas jettu si godhe jettee nama san gaafachuudhaaf maal jetta ingiliffaadhaan? Akkana jennaa jechuudha. What made you say so? What made you say so? Dafnee gize jennu. What made you say so jennaa jechuudha. Mul'isne yeroo jennu immoo what made you say so? Dafnee yeroo jennu what made you say so? Akkana jechuun barbaade nama tokkoon gara hojiitti seeni. Nama hojii dhiisee dhaabbatu ta'uu danda'a. Gara hojii seeni jettee ajajetti dabarsuu yeroo barbaadde akkam jetta? Get to work. Get to work jennaan jechuudha. Get to work, get to work. Gara hojii deebi, gara hojii deebi. Asirratti immoo namni tokko wanta waliin qabanne wayii akka ragatti fidee yoo sitti haasa'u kuni saniin waan wal qabatu hin qabu jechuu yoo barbaadde akkam jetta? This has nothing to do with that jennaa jechuudha. This has nothing to do with that. Kuni sanaan waan wal qabatu tokko hin qabu jechuudha. Ilaalcha badaa kee jijjiiruu qabdaa jechuu barbaadde. Namni tokko ilaalchi inni wanta takkaaf qabu badaadha. So ilaalcha badaa kee jijjiiruu qabda jechuu barbaadde akkam jetta? You need to change your bad attitude. You need to change your bad attitude jennaa jechuudha. Maal na dhibe ani nangalchu jechuu barbaadde waan takkaan akkam jenna? Maaltu na dhibe an nangalchu jechuu barbaadde akkam jetta? I don't care. I don't care. Dafnee yeroo jennu tiinni dhugatti I don't care. I don't care jennaa jechuudha. Asirratti immoo dhimma keetii miti yookiin singalchu jechuu barbaadde nama tokkoon waa'ee dhimma tokkoo siyaasootti jiru namni tokko dhufee yoo keessa galee waa'ee sanii yoo dubbate wanta isan galchine soo kun dhimma keetii miti jettee nama san akka inni dhimma san irraa dhaabbatu gochuu barbaadde akkam jettaan ingiliffaan? None of your business jettaan jechuudha. None of your business. Okay? Kuni dhimma keetii miti jettee kophatti adda gootee ibsuu barbaadde immoo that's none of your business. Yookiin immoo amma asirratti that is none of your business yeroo jennu suni dhimma keetii miti. This is none of your business yeroo jennu kuni dhimma keetii miti. Kunii fi suniin adda baasuu barbaanne jechuudha. Walumaa galatti immoo dhimma keetii miti jechuu barbaanne kan jennu none of your business. Dhimma keetii miti. Himannaa isheen guyyaa guyyaan gootu nan uffise yookiin na hifachiisee jechuu barbaanne akkam jenna? I'm sick. Asirratti sick fi tired kan jedhu fayyadamuu dandeenya. Yeroo takka takka tired fayyadamuu dandeenya. Yeroo takka takka sick fayyadamuu dandeenya. Kanneen lameen keessaa tokko fayyadamnaa jechuudha al tokkotti. Hiikaan isaa tokkuma ta'a jechuudha. Asirratti hiikaa directii isaa yoo ilaalle sick jechuun dhukkubuudha. Tired jechuun immoo dadhabuudha. So asirratti sick yoo fayyadamne tired hin fayyadamnu. Tired yoo fayyadamne sick hin fayyadamnu. So amma sick hin fayyadamnu. I'm sick of her everyday accusation jedha. I'm tired of her everyday accusations. So hiikaan isaa maal jechuudha? Himannaan ishee guyyaa guyyaan gootu nan uffisiisee jechuudha. Everyday jechuun guyyaa guyyaan. Okay? Asirratti sick fi tiredin hifachuudhaan bakka bu'aa jechuudha. Akka kontekstii yookiin immoo akka hima kanaatitti jechuudha. Yeroo biraa hiika biraa qabaata jechuudha. I'm sick yeroo jedhu anna dhukkuba jechuudha. Akka hima kanatti I'm sick of her everyday accusation jechuun himannaa ishee kan guyyaa guyyaa nan uffisiisee jechuudha. Yookiin immoo I'm tired of her everyday accusations jechuun himannaan ishee kan guyyaa guyyaa na hifachiisee jechuudha yookiin nan uffisiisee jennaa jechuudha. Yeroo takka takka abdii kutannee
namni na gargaaruu danda'u kan jiru hin fakkaatu yeroo jechuu barbaanne akkam jenna. No one seems to be able to help me. No one seems to be able to help me. Okay? No one seems to be able to help me. Jennaa jechuudha. Namni tokkolleen kan na gargaaruu danda'u kan jiru natti hin fakkaatu. Tokko tokkoon immoo ilaallee no one jechuun nam tokkolleedha. Seems jechuun kan fakkaatu, to be able jechuun kan danda'u, to help me na gargaaru jechuudha. So walirratti hiikkaansaa isa kana jechuudha. Namni tokkolleen kan na gargaaruu danda'u kan jiru hin fakkaatu. Namni tokko sheena'uuf teessa yoo siin jechuu barbaade yookiin immoo ati namaan jechuu barbaadde akkam jetta? Sheena'uuf teessaa jechuu barbaadde. You gonna regret it jetta jechuudha. You gonna regret it. Asirratti namni tokko yoo akkana jechuu barbaade akkam jedha? Gaticha abbaa qabeenyaatii wajjin walii galuu dandeessaa yoo jechuu barbaade yookiin ati jechuu barbaadde akkamitti ingiliffatti deebisnee jechuu dandeenya? You can negotiate the price with the owner jetta jechuudha. You can negotiate the price with the owner. Kana jechuun gaticha, okay? You can jechuun ni dandeetta. Negotiate jechuun walii galuudha. The price in gatii jechuudha. With the owner. Abbaa qabeenyaa wajjin, okay? With jechuun wajjin jechuudha. So gaticha abbaa qabeenyaati wajjin walii galuu dandeessaa jechuudha. Hiikkaan isaa. Fedhiin koo karaan danda'e kamiiniyyuu si gargaaru qofaa yoo jechuu barbaanne akkam jenna? My only interest is to help you by any means I can. My only interest is to help you by any means I can. Yeroo rakkoon tokko ta'u namni tokko nu gorsuudhaaf yookiin immoo nuti nama gorsuudhaaf rakkoo mudachuun waan hin oolledha. Qaama jireenyaati yookiin qaama jiruu kanaati jechuu barbaanne akkam jenna? Facing hardship is inevitable. It is part of life jedha. Dafnee yeroo jennu. Facing hardship is inevitable. It is part of life. Rakkoo hambisuun hin danda'amu. So rakkoonis qaamuma jireenya irraa jechuudha. Yookiin immoo akkuma asirra agartan kana jechuudha. Waan isaan haasa'an hunda irraa bilisa akkaan ta'e duraanuu beekuu turanii jechuu barbaadne. Fakkeenyaaf namni tokko yakkamaadha siin jedhee yakka sana akkaatiin hojjetin ni beeku. Osoo beekanuu yoo si gaafatan akkana jennaa jechuudha. Duraaniyyuu akkaanaan qulqulluu ta'e hin beekuu jechuu barbaadne akkana jennaa jechuudha. They already knew that I was free from all they talking about. They already knew that I was free from all they talking about. Kana jechuun tokko tokko yoo kan laallu ta'e they already isaan duraaniyyuu knew know irraa dhufe presentiin isaa know kan jedhu. So knew gize jennu ni beekani. Okay, waan darbe jechuudha. That I was free ani qulqulluu akkaan ta'e from all they talking about wanta isaan dubbataa jiran san hundumarraayuu walaba akkaan ta'e beekuu turanii jedha. Hunda dura nam tokko tokko haasawaa yeroo eegalu waan hunda dura yookiin hunduma dura jedhee haasawaa yeroo eegaluu barbaadu akkam jenna? First of all, duraan dursee kan jennu san jechuudha. Ingiliffaadhaan first of all jennee jechuudha. First of all kun immoo isheen achitti argamu hin qabdu ture. Namni kun iddoo itti argamu hin qabnetti yoo kan argamu ta'e isheen achitti argamuun irra turre jechuu barbaanne akkam jenna? She wasn't supposed to be there. She wasn't supposed to be there. Isheen achi jiraachuu qabdi ture. Faallaa isa kan reefuuti jechuudha. Yoo akkas jechuu barbaanne akkam jenna? She was supposed to be there. Asirratti kan reefu she wasn't jedha. Kun immoo she was jedha jechuudha. Wasn't jechuun was not jechuudha. Gabaabsameeti kan reefuuti. She was supposed to be there jenna jechuudha. Dafnee yeroo jennu she was supposed to be there. Isheen achi jiraatu irra ture. Asirratti immoo amansiisuuf yaaleen ture garuu hin milkoofne jedha. Nam tokko wanta takka amansiisuuf yaalte yeroo itti milkoofne akkana jetta. Amansiisuuf yaaleen ture garuu hin milkoofne jechuu barbaadde akkam jette Ingiliffaan?
I tried to convince him, but it didn't work. Dafneero no. I tried to convince him, but it didn't work. I tried to convince him, but it didn't work. So barumsi keenya kan waa'ee gaaleewwan haasa'uudhaaf nu gargaaranii kan jedhu kutaan irraa asuma irratti xumurama. Kutaa itti aanu hanga walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u.